Har'ammoo waa'ee atileetii cimtuu tokko riikardii haaraa kan galmeessiste fi seenaa guddaa kan hojjettedha. Miilana yeroo 3 dorgomtee sadanuu injifannoodhaan tokkoffaa baatee jirti. Isheenis egaa dhiyeenya kana gara bakka dhaloota isheetti deebitee jirti. Simannaan guddaanis taasifameefii ture. Isheenis Tigist Assefa jedhamti. Egaa mee jalqabaa kaasnee haala seenaa ishee eessatti akka dhalatte fi ijoollummaa ishee kaastee maal akka hojjechaa turte ilaaluun barbaachisaadha. Naannoo Oromiyaa magaalaa Hoolotaatti dhalattee kan guddatte Tigist fiigicha akka atileetota baay'ee mana barnootaatti jalqabde. Osuman turiin kilabii poolisii Oromiyaa seente. Olompikii Riyoo bara 2016 irratti meetira 800tiin biyya ishee bakka buute. Erga dorgomtee booda miidhamtee wal'aansa argachuudhaaf gara manneen yaalaa goruu jalqabdeetti. Bara 2019 maaraatoonii walakkaa Vaalenshiyaa deemtee ariibuun luka ishee cite. Lafa ijjattee deemuu hin dandeessu ture. Egaa leenjisaan ishees Gammaduu Daddafoo kan jedhamu Tigist lafa ijjattee akka deemuu hin dandeenyes ibsee ture. Tigist miidiyaa biyyaalessaa ABC waliin af-gaaffii gooteen fiigicha irratti kennaa wayii qaba jedhee yaada. Doktoroonni garuu kana booda fiiguu hin dandeessu baay'ee dubbatamaa jira. Waa'een maaliif dubbatame yoo jedhame Tigist raankiin deemurraa kaastee otoo abdiin kutin milkaa'ina argachuu kan dandeesse abdii akka hin kutanne akkuma maqaa ishee Tigist Obsaa akka qabdu ni himama. Kanaaf obsa isheetiin amma carraa guddaa argattee kanatti fayyadamtee iddoo guddaa geesseetti milkoofteetti jechuudha. Garuu keessoon iccitiin milkaa'ina ishee immoo maalinni yoo jedhamu akkuma maqaa ishee obsitee waan fiigdee fi iddoo guddaa geesseetti jechuudha. Egaa amma atileet Tigist Aseffaan riikardii haaraa galmeessistee maqaa isheetiin galmaa'ee kan jiru sa'aatii 2 fi daqiiqaa 11 maayikiroo sekondii 53 akka ta'e Berliin irratti kana seenaa haaraa hojjetteetti. Egaa kun egaa maal ibsaa akka oomsisaa maaliifan seenaa ishee kana kaase namni yoomiyyuu abdii yoo kutachuu baate iddoo guddaa ga'uu akka danda'u ibsuu barbaadetanii. Kanaaf bakkuma jirtan irratti hojii hojjechaa jirtan irratti obsa qabattanii hojjettan milkaa'inni yoomiyyuu isin faana jira. Kanaaf jabaadhaatii hojjedhaa isiniin jechuu fi galatooma. Yoo dandeesse waan biraa yaalinaan jedhan jettee
yaa'u deebistee turte. Yeroo biyyatti deebitu deeggarsa meeshaa fayyaa kiraanchii jedhamuun ture kan biyyatti deebite. Fiiguu miti tarkaanfachuu baatii muraasa booda akka isheetti wayyaa'e ni ibsama. Egaa tarkaanfachuu iyyuu hin dandeessu ture. Isheen garuu xiiqeffattee waan ogeeyyiin itti himan otoo hin fudhatiin yaalii addaa egaa kaayyoo ishii galmaan ga'uudhaaf baay'ee aarsaa guddaa gooteetti jechuudha. Egaa fulbaana 23/2016 shaampiyoon maaraatoonii Berliin irratti riikardii addunyaa fooyyessuun kan injifatte atileet Tigist Assefa daqiiqaa 2 egaa riikardiin kun atileetii Keeniyaa Biriij Koonsijin bara 2019 qabamee ture daqiiqaa 2 ol fooyyessuun ture riikardii haaraa kan galmeessiste. Egaa dura atileet Tigist magaalaa hoolotaatti dhalatte akka guddattes isinitti himeera. Milkaa'ina atileetiksii har'aaf ka'umsi ishee immoo piroojeektii atileetiksii hoolotaa akka ta'e ni ibsama. Egaa yeroo ammaa waa'ee ishii seenaa haaraa hojjetteetti. Egaa kun egaa maal ibsaa ka'umsi isaa maaliifan seenaa ishii kana kaase? Namni yoomiyyuu abdii yoo kutachuu baate iddoo guddaa ga'uu akka danda'u ibsuu barbaadetanii. Kanaaf bakkuma jirtan irratti hojii hojjechaa jirtan irratti obsa qabattanii hojjettan milkaa'inni yoomiyyuu isin faana jira. Kanaaf jabaadhaatii hojjedhaa isiniin jechuu fi galatooma.